Tole bagana gaannuftanii har'a waan gabaabaa isinii ibsuudhaaf waan uummanni biyya kanaas uummanni hundi beekuu qabu addunyaanis beekuu qabu biyya kana keessatti waan deemaa jiru gurraandhala 29 bara 2020 gaafa sanbata duraa dabre bakka jireenya hogganoota adda bilisummaa Oromootti maaltu mudate kan jedhu miidiyaa irratti dhagaa turtanii Sesana gabaabsinee isinii ibsuudhaaf inni sun maal mul'isa biyya kana keessatti maaltu deemaa jira maal nutti agarsiisa ta'iinsi gaafa sana kan jedhu isinii ibsuudhaaf siyyaamne gaafa gurraandhala 29 sanbata duraa dabre jechaadha bakka hogganoonni adda bilisummaa Oromoo jiraatanitti weerara guddaatu mootummaa kana qaama mootummaa kanaatiin geggeeffame bakka sana hogganoota qaama hogganoota adda bilisummaa Oromoo nama 5 fi miseensota warra ta'an nama 4 ture hojjettoota mana 2 ture waliigala nama 11 ture warra hojii adda bilisummaa Oromoo sochii adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti karaa nagaatiin geggeessu irratti hojjetan turre jecha hundi keenyaayyuu biyya kana keessatti nagee jijjiiramni siyaasaa dhufeera jedhame mootummaa wajjin adda bilisummaa Oromoo waliigalee karaa nagaatiin akeeka siyaasaa keenya tarkaanfachiisaa bakka jirrutti manni jireenyaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo haala hedduu rifaasisaa fi haala barbaachifneen weerarri humna waraanaa hidhateen irratti geggeeffame humni achi dhufe kun uffannaa poolisii Finfinnee Addis Ababa poolis jedhamu haa uffatan malee boodarra akka hubannetti federaal poolisii keessaa Oromiyaa poolisii keessaa akka keessa jiran hubanneerra akkaataan wanni mudate sun humni poolisii biyya tokkoo sakatta'aadhaaf isaa ta'uu waan fedheef nama tokko to'annoo jala oolchuuf isaa ta'u akka poolisiin itti deemu osoo hin taane akka humna waraanaa guddaa hidhatee dahannoo waraanaa cimaa tokko cabsuudhaaf deemutitti dhufame jechaadha gaafa sana ganama sa'aatii 12 akka biyya kanaa dura dhufamee hulaan akka malee nutti rukutame hulaa irraa banne yeroo irraa bannetti weerarumatu geggeeffame jechuu danda'ama jechaadha yeroo dhufan kana eessarraa dhuftan ajaja mana murtii qabdumoo hin qabdan jedhanii gaafachuudhaaf haalli itti danda'amu hin jiru rasaasa dhukaasanii lafa nagaatti qawwee mataatti nu qabanii sansalata sibiilaatiin hunda keenya walitti hidhanii lafarra garaadhaan nu ciibsanii haala hin barbaachifne haala fokkotaatu ture jechaadha walumaa gala tartiiba seeraa kana eeggate qaamni mootummaa tokko akkaataatti soso'u magaalaa guddittii biyya tokko keessatti dhaaba siyaasaa karaa nagaatiin deemu irratti haala hin gaha jedhameen eegamne tokkotu gaafa sana mudate akka kanatti jechaadha kun hundi yeroo ta'u nuti akkuma isiniin jedhe balleessaa tokkollee hin qabnu hojii keenya karaa nagaa hojjechuudhaan ala ummata keenya ijaaruudhaan ala ummata keenya filannoodhaaf qopheessuudhaan ala wanni nuti balleessine tokkollee yakki nuti ofitti beeknu tokkollee hin jiru mana sana dhufaniitis waan hundumaa sakatta'anii wanni isaan argata wanni seeraan alaa tokkollee akka hin turin isinii mirkaneessuu barbaannaa jechaadha sana booda erga akka kanatti dhufanii nu daddarbanii sansalataa walitti nu hidhanii dirreerra nu ciciibsanii walitti nu qabanii mana keenya hunda sakatta'anii booda uffata keenyarraa kan hafe waan hundumaa waan nuti qabnu kompiitaroota moobaayil foonii keenya kaameeraa dookumentii nuti qabnu stooreejii waan itti daataa qabatan maallaqa mana sana keessa ture waan argatan hundumaa uffata keenyarraa kan hafe fudhataniitu deeman jechaadha fudhatanii kana booda bakka lamatti nu baasanii miseensota hoogganaa nama 3 gara tokkotti gorsitoota olaanoo dhaaba keenyaa nama 2 miseensota 4 jiran gara biraatti bakka lamatti nu baasanii gorsitoota olaanoo 2 fi miseensota 4 soostanya ፖሊስ ጣቢያ bakka jedhamu naannoo maakalaawwitti geessanii miseensota hoogganaa nama 3 ana Mikaa'el Booran Abdii Raggaasaatiif Jaalkennasaa Ayyaanaa immoo Oromiyaa Poolis Koomishiniitti nu fudhatanii deeman jechaadha.
nu fudhatanii deemanii achii booda galgala akka kanaan erga oollee booda himannaa tokko malee kana balleessitan osoo hin jenne meeshaa nurraa guuran hunda hambisanii Jaal Abdii Raggaasaas hambisanii nu hunda galaa nuun jedhan. Akkasittiin meeshaan keenya nurraa hafee Jaal Abdii Raggaasaa hafee galgala sana warri hafne galle jechaadha. Meeshaa keessan kana dookumentii keessan kana immoo gaafa kibxataa dhuftanii fudhattu jedhamee gaafa kibxataa kaleessa yeroodhaan nu garuu meeshaan sunis nuuf hin kennamne. Akka kanatti jirra Jaal Abdii Raggaasaa amma eessa akka jiru hin beeknu. Maaliif akka isa kophaatti hambisanis hin beeknu. Badii inni qabus hin jiru itti beekna nuti. Badii tokkollee hin qabu. Akeekni Jaal Abdii Raggaasaa qabamuuf yoo akeekuma amma dura gochaa turan waajjira keenya yeroo nuti banannu rasaasa nurratti dhukaasaniiru akka nuti waajjira hin bananne jaallatanii ayyaana Shawaa Bahaa Boosatetti waajjira baduu dhaqee rasaasa irratti dhukaasaniiru akeekkachiisa tokko malee humni hidhate itti dhaqee miseensota keenya waajjira banaa jiru irratti ummata achi ba'ee gammachuu isaa ibsataa jiru irratti otoo kana gootan hin jedhin otoo dhiisaan jedhin otoo isin maal hin jedhin dhukaasatti bananii ajjechaadhaaf yaalanii rabbitu baasee namni miseensoti keenya deeggartoonni keenya kan du'anis kan lubbuun kan madaanis jiru quba qabdu dhageessanii tudheen yaada. Akka nuti hin sochoone akka hogganooti keenya hin sochoone nagaadhaan deemuu hin dandeessan magaalaa kana seenuu hin dandeessan jedhamee hogganni keenya magaalota hedduurraa akka of duuba deebi'u ta'eera. Walgahii godhachuu hin dandeessan asii achi socho'uu hin dandeessan jedhamee bakka hedduurraa hogganni keenya hojiidhaaf socho'u akka deebi'amu akka karaarraa deebi'u taasifameera. Waajjirri keenya bakka hedduutti hojjettoonni achi keessa jiran hidhamaniiru. Amma dura miidiyaa irratti kan ibsamaa ture quba qabdu. Miseensoti keenya deeggartooti keenya ari'atamaa jiru. Kun ammoo jala bultii filannootti ta'aa jira. Shakkiin nuti qabnu. Wanni kun hundi ta'aa jiruuf filannoon haqaa ta'ee uummanni bakka bu'oota isaa nagaadhaan filatee aangoon nagaadhaan bakka bu'oota uummataatti mootummaan uummataatti akka hin dabarreef waan murni aangoorra jiru kun shira dalagaa jiru jennee hubannaa. Jaal Abdiinis sababaan inni amma qabamuuf sababuma kanaaf yoo ta'e malee badiitti beeknu hin qabnu. Nurraa waan adda jiru hin qabu. Nu waliin jiraata, nu waliin hojjeta. Jaal Abdii Raggaasaa sababaan inni itti nu booda hafee amma bakka inni jiru wallaallee jirruuf sababa biraan qabu jennee amanna jechaadha. Egaa gocha kanarraa kan nuti arginu biyya kana keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufeera jedhame dirree siyaasaa bal'isneerra jedhame dhaabotni hundi akeeka isaanii karaa nagaa tarkaanfachiisuu danda'u jedhame erga waadaan seenamee sochii eegalle booda amma wanti ta'aa jiru haala duraanuu ta'ee hin beenneen murni aangoorra jiru waan qawween harkasaa jiruuf waan waraanni biyyaa harkasaa jiruuf waan qabeenyi biyya kanaa harkasaa jiruuf waan poolisaaf tikni biyya kanaa harkasaa jiruuf kana hundumaa meeshaa godhate warra ilaalcha siyaasaa adda isarraa adda gara biraa ta'e qaban akka fedhetti gochuun danda'a waan jedhuuf gochuus waan danda'uuf itti roorrisuu waan danda'uuf akka isaan hin sochoone akka isaan akeeka isaanii karaa nagaa hin tarkaanfachiifne akka isaan deeggartoota isaanii ijaaranii filannoof hin qopheessine akka isaan filannootti karaa nagaatiin dorgomanii biyya kana bulchuu keessatti qoodan fudhanneef qawweedhaan doorsisee ofiisaa aangoorra turuudhaaf kan socho'aa jiru ta'uu isaa nu agarsiisa. Wanni gaafa sana ta'e wanni gurraan dhale 29 nurratti ta'e sun kan inni agarsiisu dhugaa kana qofa jechaadha. Egaa yoo akkas ta'e yoo murni aangoorra jiru waan qabeenya biyyaa dhuunfateef waan waraana biyyaa dhuunfate akka meeshaa isaatti itti dhimma ba'uuf waan humna tikaa seekuritii biyya kana dhuunfate akka meeshaa isaatti itti dhimma ba'uuf yoo akkana kan godhu ta'e haala kamiin dhaabonni siyaasaa bilisummaadhaan socho'anii filannoon nagaadhaan filannoon dhugaa haqa qabeessi biyya kana keessa geggeeffame haala kamiin uummanni bakka bu'oota isaa filate haala kamiin mootummaan uummataa biyya kana keessatti ijaaramee
nageenyi dhufa nuuf yaaddoo guddaa ta'eera jecha irra deddeebinee himneerra yeroo dabrees asuma bakka kanatti yaaddoo keenya ibsanneerra amma sisumatu jabaatee itti fufee deemaa jira wanni wayyaawaa jiru hin jiru yoo akka kanatti murni aangoorra jiru murni aangoo qabatee jiru waan biyyi kun qabdu hunduma humna biyyi kun qabdu hunduma dhimma isaatiif dhimma aangoo isaatiif itti dhimma ba'ee paartii siyaasaa warra kaan irratti ilaalcha siyaasaa isarraa adda ta'e irratti dhiibbaa godhee hacuucee roorrisa ta'e akkamitti lammiin biyya kanaa aangootti poolitikaatti hirmaachuu naafu nageenyumti lammii biyya kanaa akkamittiin wabii qabaata yoo ati murtii mana seeraa tokko malee humni mootummaa humni hidhate dhufee akka barbaadetti mana kee cabsee seenee rasaasa sirra dhukaasee sitti roorrisee qabeenya kee hunda fuudhee yoo fedhe fudhatee deema yoo fedhe ni sakatta'a yoo ta'e akkamitti akkitti biyya kana keessatti dimokiraasiin gad dhaabbatu akkamitti akkitti nageenyi dhufu kuni nuuf yaaddoo guddaadha kuni nuuf gaaffii guddaadha kanaaf yoo wanni kun dhaabbatin yoo akkamma mootummaan godhaa jiru kana adeemsi mootummaan amma itti jiru kun biyya kana keessatti ibidda dhaamuu hin dandeenye qabsiisuudha jennee amanna ibidda dhaamsuu hin dandeenye qabsiisaa jira waan takka biyya kana keessatti ta'een bennutu ta'uuf deema yoo mootummaan kun atattamaan sirrachuu baate yoo qaamonni hundi gaafatama isaanii bahachuu baatan yoo uummanni dafee mirga isaa falmachuu baate wanni kun dhaabbachuu qaba yoo jechuu baanne hundi keenya uummanni akka uummataatti paartiileen siyaasaas akka paartiilee siyaasaatti wanni kun dhaabbachuu qaba yoo jennu ta'e yoo murna aangoorra jiru kana waan fedhe yeroo akkasitti godhu itti dhiifna yoo ta'e biyya kana keessatti ibiddi dhaamuu hin dandeenye qabachuuf deema wanti takka biyya kana keessatti ta'een benne ta'uu danda'a jennee yaaddoo qabna sodaa qabna kanaaf mootummaa waan kanarraa hatattamaan dhaabbachuu qabaa jenna hatattamaan dhaabbachuu qabaa filannoo kanaaf haala mijeessuu qabaa filannoon haqaa akka biyya kana keessatti deemu dhaabonni siyaasaa humnoonni siyaasaa hundi karaa nagaa bilisa ta'anii socho'anii akeeka isaanii tarkaanfachiisaa ummata isaanii deeggartoota isaanii miseensota isaanii filannoodhaaf akka qopheessan filannoon nagaa filannoon dhugaa deeme ummatoonni bakka bu'oota isaanii bilisa ta'anii akka filataniif yoo haala mijeessu ta'e mootummaan kun yoo akka kanatti humnaan deemee ofii isaa qofa aangoorra turuudhaaf akeeka siyaasaa akka isaa qofa itti fufsiisuudhaaf umrii aangoo isaa qofa dheereffachuudhaaf akka kanatti ka deemu yoo ta'e wanti barbaadame sun wanti wareegi guddaan itti bahe sun wanti bara dheeraadhaaf ummatoonni biyya kanarratti wareegamaa turan sun cilee bishaan buute tahee biyyi kun rakkina amma duraayyuu akkuma nama jedhe argitee hin beenne arguuf deemti kanaaf yaaddoo guddaa qabna kanaaf mootummaan akka waan kanarraa dhaabbatu warra akeeka siyaasaa isaanii qofa irratti hundaa'uudhaan hidhe doorsisaa jiru hojii dhorkaa jiru sochii dhorkaa jiru kanarraa dhiibbaa siyaasaa kana irraa kaasuu qaba karaatti deebi'uu qaba nageenya akka dhufu yoo barbaadame biyya kana keessatti dimokiraasiin akka gad dhaabbatu yoo barbaadame mootummaan uummataa akka jiraatu yoo barbaadame adeemsi mootummaan ammatti deemu kun atattamaan dhaabbachuu qaba kanarratti ummannis gaafatama isaa bahachuu qaba mirga isaa falmachuu qaba callisuun qabu roorrifamaa jiraachuun dhaabbachuu qaba jenna nuti ummanni roorrifamaa jiraachuudhaaf qophaa'e hin jiru mootummaan aangoorra jiru kana beekuu qaba akka kanatti ummata roorrisaa itti fufuun hin danda'amu ummanni roorroo bifa kana jala jiraachuudhaaf qophii qabu hin jiru biyya balleessuuf deemtanii dhaabbadhaa waliin hojjennee nageenya finnaa waliin hojjennee mootummaa uummataa ijaarraa waliin hojjennee dimokiraasii biyya kanatti finnaa karaa kanarraa karaa badii kanarraa deebi'aa jennee ammas irra deebinee yaamicha goona yaaddoo keenyas addunyaattis ibsannaa uummatoota biyya kanaa hundattis ibsanna kanuma ibsachuudhaafi isin qophii waan kana qopheessinee
jaal Kennesaa Ayyaanaa waan itti dabalu qabaate itti dabalee jaalle gamteessaa boruu gorsaa olaanaa adda bilisummaa Oromootiinis achi turen waliini innis waan itti dhagaame waan arge nuuf hima achi booda warra afaan Oromoo dhageenye yoo jiraatan jaalle Shuggut Galataa gorsaa olaanaa adda bilisummaa Oromootiinis afaan Amaaraatiin immoo gabaabsee cuunfee yaada nama isin ibse kana isin ibsa. Tolegaani si duraan dursee bagana kan dhuftanii rakkoo hamtuu rakkoo ulfaatuu nurra ga'ee nurraa dhageessanii uummata keenyaaf akkasumas addunyaadhaan ga'uuf dhufuu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Jaalle Mikaal Booranii taatee gaafa sanaatii kaasee taargetiin saamuu maal ka jedhu akka gaariitti ibsuu yaaleera. Garuu wama sana gajjajjabeessuudhaa fi taatee gaafa sanarraa wama tokko irra buusa. Taateen gaafa sanaa gaafa 29 baatii lammaffaa sabbaduraa darbe ta'e suni taatee yaalii ajjeechaa godhamedha jechuudha. Taatee tasuma jedhamee dhufame tuun taane yookaan akeeka biraatiif dhufame tuun taane yaalii ajjeechaa numa ajjeechuudhaaf dhufamedha jechuudha. Kuni mallattootu jira. Gaafa sana akkuma inni irraa ibsu yaalee ganama bariidha namuun ciisa utuduu ciifnu dhufanii halkanuma jechuudha gara bariitti sa'aatii 12 kun yookaan sa'aatii 6 akka biyya kanaatti hin guunne dhufanii balbala akka malee tumani akka cabsanii seenanitti jechuudha akka cabsamee seenamuuf jedhamutti tumame booda gaan kakaanee wal kakaafnee maal wanta akkasii jennee gabbaanee durayyuu Dr. Shuggut Galataa kanatu jaalle abdiijiin gaditti ba'ee booda na tuttaanii dhaqee annee furaa ijoolleedhaa barbaannee waggaa bannuu akka itti seenamee nyaachifatamee warra piistara qabu piistara sana nyaachifatanii yoo xiqqaate nama 25 ol kan ta'anii al tokko balbala sana dhiibanii jiseen irratti namanii jechuudha. Egaa kun waan salphaan turre akka isaan nu godhanii achitti nu jijjiisanii achi galagalii fuula kee gidaaratti qabii asin kaateenaa fi diitti kaa'ii asin duratti dhukaasu asin manatti dhukaasu mana jaalle abdiin keessa ciisu tole jedhanii yaalii ajjeechaa irratti gochuudhaaf irratti dhukaasanii kunoo viidiyoo suuraan isaanii jira kan waraabamee jiru jechuudha. Daawwitiin mana isaatii cabee siree isaarratti daawwitiin caccabee lafatti nam'ee nama hunduu dhaqee argeera. Kanaaf akka godhame suni akka isaan keessattuu jaarolii gorsitoota keenya olaanoo hunda jiran kana agartee sammuu isaanii tuquudhaaf akka isaan deebanii lammata hojii dhaabaa kanaa keessatti qooda tokko laan gochuudhaaf fi wanta hojjetame waan salphaan turre haa ta'u immoo wanti mana keenya keessaa argamee limmoo tokko illee kan jirre warri isaanii observer yookaan immoo taajjaabii jedhanii waliin ollaadhaa waan fidees arganiiru isaanis hubataniiru waan tokko mana keenya keessaan argamne garuu gochaan irratti godhame sun gocha haalaan ulfaata ka ilma namaa irratti raawwatamne ta'uu irra deebiisinii mirkaneessuu barbaada. Limmeen tokko immoo mana keenya keessaa hin argamne jechuudha. Kana kabiraan rakkoon amma mul'ate kuni itti fufuma rakkoo duraaniiti. Adda bilisummaa Oromoo akkuma hundi keessan beektanii karaa nagaatiin biyya kana keessatti hojjechuudhaaf eega galee sochii adda addaa godhaa ture. Sochii inni godhaa ture sun ni socho'aa ni harkifama. Ni socho'aa ni hidhama. Miseensota isaa ni hidhamu. Akkuma dhumneen hoogganoota adda bilisummaa Oromoo hidhamaniiru. Miseensoti keenya qondaaloti keenya hidhamaa turan. Waajjirri keenya nu silaa banannee waa keessatti hojjenna jenne hundiyyuu cufamaa ture. Dhiibbaan adda addaa nurratti godhamaa ture. Akkasuma ta'ee immoo eega boordiin filannoo biyyoolessaa waraqaa sochii nuti biyya kana keessa deemnee leegaal taanee ittiin hojjennu nuu kennanii asitti waa hojjechuudhaaf tattaafate adda bilisummaa Oromoo xinnoo bal'ifatee kan duraarra. Oromiyaa keessatti lafa silaa gariisaa komaandii poostiitti dhuunfatee jira. Naannoo komaandii poostii ni jira keessatti immoo waa hojjechuudhaaf tattaafanne jechuudha. Uummata keenya dubbisuudhaaf
biyya margannee irra waan ta'eef kan duraarra xinnoo ofirraa buune deemnee uummata keenya dubbisuudhaaf waa tattaafanne jechuudha. Waajjiroota keenya barannee achi keessatti namni keenya akka dubbifamu akeeka keenya akka itti maa deemnu filannootti deemaa jirra waan ta'eef kana kanatti turre jechuudha. Yeroo kana keessatti turru yeroo isin waajjira tokko bannu asii nu jalaa cufu. Yeroo isin waajjira tokko bannu achitti koree adda bilisummaa Oromoo waajjira sana keessatti akka hojjetanii fi ramadee nu jalaa fuudhee nu jalaa hidhu. Kuni itti fufiinsaan yeroo dheeraadhaaf kan achi adeemaa dhufeedha jechuudha. Jabaataadhuma dhufe. Yeroo darbe akkuma yaadattanii miidiyaa irratti ibsamaa ture jila Jaalabdii Raggaasaatti durfamu gara Baakkootti deemee achitti dhukaasa adda addaa godhanii yoo taarget illee itti godhuu baatanii wal ga'iin sun akka hin taaneef waajjira adda bilisummaa Oromoo akka achitti hin banamnee fi dhiibbaan adda addaa akka godhamaa ture dhukaasaan jeequudhaan uummata achirraa akka ari'aa turanii waanuma dhageessanidha. Sana asittis akkuma miidiyaatti dhageessanii waajjira adda bilisummaa Oromoo akkuma Jaalala Kaalammarraa ibsee naannoo Boosatti ani iyyuu jila sana fuudhee kan hin deeme kaasillee hojjettooti onneen adda jiran kun nu waliin turanii nagaadhaan nannee uummata nagaa waa tokko harkaa hin qabne waajjiruma isaa duwwaa banachuudhaaf dhaabbatu bira hoggaa nuti geenyu taargeet nu godhanii kallattiidhaan viidiyoon isaa gaa faca'eeraa gartaniitu ta'a taargeet nu godhanii waan sana keessa waaqatu nu baasee nu ajjeesuudhaaf yaalii jechaan irratti raawwatanii turan keessattuu ana irratti raawwatanii turanii jechuudha. Kun egaa kun hundiyyuu akkuma yeroo darbe jedhame ibsa addanatti kennameera namooti keenya miseensoti keenya akka hidhamaa jiranii qondaaloti keenya akka hidhamaa jiranii hoogganoota adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf warra akka Kaayyoo Fufaa warra akka Hundee Daraaraa miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo amma manadhaa keessa jiranii warra kana hundayyuu bakka dhimmi ilaalutti boordii filannoo dabalatee bakka dhimmi ilaalutti waan kana gabaafataa turreerra jechuudha. Ofirraa himataa turreerra. Garuu karaa kanaatiinis deebii wanti kana jedhamee waan tokko irra ga'ame hin jiru. Kanaaf egaa inni kuni bifa jabeeffataa dhufe. Yaaliin ajjechaa gaafa Boosatti nurratti godhame sun jabaachaa eegasiis hoogana keessas na miidhama qondaala keessas na miidhama waajjira adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf kan Jaljuu kan Meedaa kan Beddelees eegasiis nurratti cufame jechuudha. Inni kun egaa amma haala ulfaataa achi adeemaa dhufete egaa qondaalotaa fi hoogganoota adda bilisummaa Oromoo olaanoo fi akkasumas immoo gorsitoota adda bilisummaa olaanoo irratti egaa tarkaanfiin kun raawwatame. Inni kun egaa fuulduratti maal agarsiisa yoo jenne fuulduratti taargetiin jiru adda bilisummaa Oromoo shiroota adda addaa irratti godhanii akka inni filmaata biyyoolessaa 2020 deemuuti yeroo gaarraa qooda fudhanii godhanii laamshisee lafa kaa'uudha jechuudha taargetiinsa. Kanaaf sababa adda addaa hojjetamaa jira jechuudha. Amma Jaalabdii Raggaasaas qoon nama jedhee nu sadan waliin baasanii warra gorsitoota kanaa fi ijoollee shufeerotaa fi warra waardiyyoota eegu addatti baasanii nu sadan addatti baasanii anaa fi sammuu isa biraa nu fuudhanii immoo bakka biraatti nu geessanii isa nu bira hambisanii jechuudha. Walumaan jiraannaa walumaa waajjira kana keessa hojjennaa namni sinuma beekaa hundinuma beekaa yoo ittuma maxxansuudhaaf ittuma hidhuudhaaf yookaan itti sababuma gochuudhaaf sababa adda bilisummaa Oromootti firmaata kana keessaa baasuudhaaf godhamu hin ta'in Jaalabdii Raggaasaas sababi biraan inni godhe tokkollee hin jiru jenneeti amannaa hin jiru waliin jirra waan ta'eef. Kanaaf egaa filmaatuma dhufu kana danqaraa adda addaa uumne adda bilisummaa Oromoo kan inni gabbee nama isaa hin dubbifne waajjira isaa baname jalaa cufu silaa kan fuulduratti itti aanee silaa hin bananne jennee yaadnu sun hundiyyuu akka dhaabbatuu fi sochiin adda bilisummaa Oromoo koolaapsi ta'ee hooggana isaas sodaachisuudhaan isa kaan hidhuudhaan miseensota qondaala isaa isa kaan sodaachisuudhaan isa kaan hidhuudhaan shiroota garaagaraas immoo nurratti tolchuudhaan nurratti bixxiluudhaan maqaa balleessii yakka namni hin hojjenne nurratti bixxiluudhaan akka nuti filmaata sana keessaa ala taanu gochuudhaaf hojjetamaa jira. Kun immoo furmaatan ta'uu jenna jechuudha akka adda bilisummaa Oromoottis nu. Kanaan duras utuu furmaata ta'e bara dheeraadhaa fi waan humnaan hojjetamu kun yaalamaa bahee jechuudha. Bara dargiis yaalamaa bahee bara wayyaanis akka gaariitti yaalamaa bahee dadhabamee jennaan jechuudha. Kan amma karaa nagaatiin namnu inni mirga uummata isaatiif falmaa jirus deebi'ee dhufee karaa nagaatiin uummata keessatti sagantaa isaa ibsatee dorgommii jiru hundaatti irraa qooda fudhatee filannoon dhugaa godhamee uummati immoo kan barbaade filatee kan inni barbaade sun immoo mootummaa biyya kana keessatti mootummaa isaa akka ta'uu fi jedhamee jechuudha kan akka nuti biyyatti deebinu ta'e. Awurama mootummaa irra jiran dubbachaa turan ajjeesuun hidhuun doorsisuun mo'amuudha. Kanaaf kanaan booda namni tokko hin hidhamu ilaalcha siyaasaatiin
hidhamuu hin qabu. Biyya kana keessatti nagaa argamsiisuudhaa fi karaa sirna dimokiraasiin dhugaa dimokiraasiin sirnaa gad dhaabbachuu danda'u qaba. Kanaaf immoo filmaatii dhugaa kan korojoonsaa hin hatamne kan waan garaa garaatiif irratti hojjetamee warri kanaaf dorgomu waan sana keessa tapha sana keessa alan baane sirnaan gad dhaabbachuu danda'u qaba jedhamee kan mootummaan kun dubbataa ture jechuudha. Ammallee taanaan ajjennaan keenya yoo dhugaadhaan biyya kana keessatti nagaan haa bu'u jedhame. Yoo ummati biyya kana dhuguma nagaadhaan haa jiraatu jedhame. Waan ammatti jiran kana dhaabbatanii ilaalanii dhiibbaa garaa garaa nuu fi akkasuma immoo jaarmoota biroo irratti godhan sana dhaabanii filmaata dhugaatiif filmaata dimokiraatawaa ta'eef filmaata amanamummaa qabuuf karaa aanjessuun kan mootummaa kanaati jechuudha. Gaafatama guddaa waan kana irratti kan qabu mootummaa biyya kanaati. Kanaaf mootummaan kun dhaabbatee of ilaaluu danda'u qaba jechuudha. Uummati keenyas immoo mirga isaa falmachuu danda'u qaba jechuudha. Uummati keenya abbaa murtii. Murtiin hundaa uummata kana harka jira jechuudha. Kan keenyallee kan warra nu hidhaa jiru kanallee kan warra nu doorsisaa jiru kanallee hundaaf iyyuu gooftaan yookaan abbaan murtii uummata kana uummati kunis ilaalee adda bilisummaa Oromoo dhuguma balleessaa jira. Yoo nu balleessaa jiran inni nu gaafachuu danda'u qaba jechuudha. Yoo mootummaan kun immoo waan humna harkaa qabuuf waan qabeenya biyya harkaa qabuuf waan hunda harkaa qabuuf nu dhiibaa jira ta'e immoo mootummaa kanas dhaabbadhu jedhee mootummaa kanas gaafachuu danda'u qaba. Kanaaf walumaa galatti egaa kan nurratti raawwatame taargeetiinsaa yoo ilaalle inni dhumaa adda bilisummaa Oromoo dhiibanii filmaata kana keessaa baasanii ofiitti bahanii aangooma qabachuudhaa fi kadeemaa jiran fakkaata. Kanarraa dhaabbatanii ilaalanii nagaan biyya kana keessatti akka bu'uu fi filmaata sirnaa akka deemuu fi haala aanjisuu danda'u qabu akka jedhutti dabaluu barbaada. Fayyaa ta'a. Tole, akkam nagaa wal agarree asitti argamuu keessaniifis galata guddaa isin qabnaa jechuudha. Mee gabaabatti waan guyyaa san ta'e waan akka nama tokkottis illee na dhaga'u waan naannoo biraa tureef waan ajaa'iba na ta'een dura tuttuqee sanboota karaa dhimmaatti gaddeebaa jechuudha. Guyyaan suni Saatardee 28 yeroon wanni kun itti ta'e sa'aa 6 dura jechuudha. Sa'aa 12 akka biyya kanaa dura jechuudha. Hirriba jirraa jechuudha. Kana hulaan akka malitti dhadhaa'amte jaalkanna isaan ka'ee dhufee nurra deemee ulaa ta'e jedhadhe poolisaa dhufee jedhee jechuudha. Haa aboo poolisni yoo dhufe maa baariidha. Deebiraa bani kaa poolisii maal rakkoo qaba. Poolisni hojiif dhufa yoo dhufe maal rakkoo qabaa. Deebiraa bani kaayeeti akkumaan jiru sanitti huccuu xiyya soon hin jijjiiratiin biyyaa mumaaniin ulaa xiyya banee taa'ee eege jechuudha. Edaan jarri jara nagaatii miti daqiiqaa lama boodan arkuu deema jechuudha. Ani poolisni kaniin an beeku ka ummata tajaajilu ka ummataaf wabii ta'u ka ummata eegu malee ka ummata doorsisu ta'u daqiiqaa lama boodan arkuu deema jechuudha. Yeroo san nama jaha kan militarii huccuu uffate ulaa xiyya bana darbanii jahamu qawwa nyaachifatanii deemanii mataa kiyya irra qabatanii bijaamaan hin jiran maali jiran qojban maarri jedhan afaan amaaraatiin tole jeetiin ciise jechuudha. Nalaalanii harka duduban na qabanii lafa ol na kaasanii jechuudha. Hoggaan an ulaarra gahe dhukaasan. Amma ta dhugaa dhuftee hin jechuudha. Jarri kuni poolisa ta'uu rabbi haa beeku nu fixuuf dhufan malee kuni noormaalii miti kan jedhu naa galtee muradhe jechuudha. Namichi dhukaase akkatti dhukaase beektu jaalabdiin achi kan jira already garuu mana jaalabdii keessatti miirara keessaan if ilaaleeti nama waraanaa kabiraa ka isa dha'uu dhufeetu dhufe jedhee mana san keessatti dhukaase. Dhukaasni kuni nuti dhukaasa agarree hin beeknu hedduu nu rifachiise bifa saniin akkuma jaame san
jaallanni dura jiga jiranii hoggaan gabbu jaallan kiyya qaqqaalii kan dhugaadhaan lubbuuti kanallee dabarsee kan nuufi yaadu bifa isaan akkasitti lafarratti garaachaan ciibsanii hoggaan arkuu jireenyuma kiyyaa'uun jibbe jechuudha. Silaa gaafa sana achitti waan godhan irraa haajaa irraan qabaachuun turre jechuudha. Akkasitti anaasitti dabalanii bifa saniin garaachaan nu ciibsanii yeroo dheeraa booda haala saniin nu rakkisanii waan fedhan nuun jaanii lafaa ka'a achi ta'a gidaara haala. Biyya mootummaan tokko jiru keessatti ilma namaa kaakkasaa akkas godhuun kun waan ajaa'iba takka addunyaa irratti argamee hin beekne nuti illee agarree hin beekne. Qawwee nyaachifatee namni sitti dhufe sijjeessu irraa wanni isa duuba deebisu hin jiru jechuudha. Yoo dogoggorri tokko silaa guyyaa san ta'e namni nu keessaa namni tokko waan isaan jaan kadidu ta'e hundi keenya dhumnee argamne jechuudha. Maaliif akkaataa jarri sun itti deemu hoggaa laalle narvas nama gartee lolatti qophaa'ee deemaa jiru malee nama nagayaatiin sakatta'ee hidhatti oofaa kan jedhu san hin ture jechuudha. Yoo dhugaatii nuti irratti isaan irratti tasgabbaa'ee ture jechuudha. Kan wanni kun irratti raawwatame nuti irra isaan irra qalbii qabaachaa ture yeroo sanii. Qalbumaa hin qaban warra nama jeesuudhaaf qophaa'ee dhufe jechuudha. Bifa saniin haalan taane nurratti gaggeessanii gabaabatti wanni inni anja'u isuma kanaa jechuudha. Garuu Oromoo doorsisanii, Oromoo goolanii, Oromoo tumanii, Oromoo hidhanii ni bulchinaan abjuudha. Kanaaf mootummaan kun akka gaariitti deebi'ee ilaaluu qaba jechuudha. Kana duraas bara ajjeefamaa turre, hidhamaa turre, doorsifamaa turre, qabsoon keenya hin dhaabbanne har'a bakka gahee sana gahee jira jechuudha. Har'a nu doorsisanii, nu tumanii, itti fufnee daangoo sana qabannee bulcha yoo jennu abjuudhaa jennaan jechuudha. Dhumnee dhabamuudhaaf wanni feete hidhamnee asitti waan fedhan irra ga'uudhaaf murannee as jirra malee kaasatti deebinee dhiyeessu kan taane ta'uu keenya uummata Oromootiin mirkaneessuu barbaannaa jechuudha. Bololli aangoo nama tokkoofu bu'aan qabu. Namni bolola aangoo qabu jaamaadha ijaan waan arguu hin danda'u. Namni bolola aangoo qabu dhagalaadha gurraan dhaga'uu hin danda'u waan namni dubbatu dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Wanni amma deemu jirus kanaa jechuudha. Inni kun immoo nu hundaafuu balaa fida malee nagaa hin fidu. Kanaaf qaamni dhimmi kun biyya kanaa ilaalu hundinuu bolola aangoorraa dhaabbannee waan namni jiru dhaggeeffannee waan deemaa jiru laallee fedhii uummata kanaatii fi fedhii biyya kanaa dursinee isa saniif yoo ka hojjennu taate malee biittuutuun balaa irraa dandamachuu hin dandeenye keessa kan galchaa jiran ta'uu itti dhaamu barbaanna jechuudha. Kanaaf haalli amma deemu kun tokkoo keenyaafuu bu'aan qabu kan jedhu san jala harriinee ibsuu fi barbaanna jechuudha. Dhuguma nuutu rakkoo qaba. Jara nabar Finfinnee keessatti mana kireeffannee galu jirra. Waajjirri keenya gullallee bosona hin jirru nuti. Akkasuma akkasiin magaalaa Finfinnee keessa jirra. Bakka nuti gallu ni beeka mootummaan kun. Bakka nuti hojjennu ni beeka mootummaan kun. Yoo nurraa gaafii qabaatee waan nuti balleessine jiraatu telefoonaan nu yaabee bakka inni jiru dhaquu dandeenya. Waraana nurratti bobbaasuun irra hin jiru. Kana maaliif filatanii hin beeknu jechuudha. Kuni dhaaba kana jibbansa isaan qaban dhaaba kanaaf agarsiisu jibbansa uummata Oromootiif isaan qaban agarsiisudha jechuudha. Garuu ABO jibbanii uummata Oromoo jibbanii biyya tana tasgabbeessineet bulchinaan abjuudha. Jibbansa kanarraa dhaabbannee jaalalaan walii yaaduudhaan keenya haasofnee mareennee rakkoo qabnu hiinee bifa sanii qofaan yoo deemne biyya tana qabaachuu dandeenya. Taamma jirtus taatee ta fuuldura yaadullee qabaachuu dandeenya jechuudha. Yoo sun hin taane biyyi tun rakkoo kana caalatti deemu deemti. Kanaafuu walumaa gala haalli amma ta'e kun deebi'ee akka hin taane uummanni Oromoos callisee taa'uu hin qabu. Hidhamee tumamee roorrifamee mootummaa dhufaa dabraan dararamee jiraachuun itti fufuu hin qabu. Uummanni Oromoo mirga isaatiif ka'ee dhaabbachuu qaba kan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaanna jechuudha. Fayyaadaa. Amma jaallee shubbiga warra afaan amaaraa okay jaallee shubbiga waan afaan amaaraatiin cuunfee ergaa keenya
ስኒህማ አዲስ Silakan. Sini. በቅድሚያ ሁላችሁም እዚህ ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። እኔ አጠር ባለ መልኩ ያለፉት ወንድሞቼ የተናገሩትን እና የራሴን ገጠመኝ ለመጭመቅ እሞክራለሁ። ቆሬ አካባቢ 11 ሰዎች ሆነን አንድ ግቢ ውስጥ እንኖራለን። 2 ምግብ የሚያበስሉልን 2 ዘበኞች፣ 2 ሹፌሮች፣ 3 የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር አካላት፣ ከዛም ውስጥ 2ቶቹ የሥራ አስፈጻሚ፣ አንደኛው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል። እነሱ ላይ እኛ 2 የራስን ልምድና እውቀት ለመለገስ እዛ ያለን አማካሪዎች ነን ማለት ነው። በአጠቃላይ 11 ሆነን የምንኖርበት ግቢ ነበር። ቅዳሜ በግምት ወደ 12:20 ጉዳይ አካባቢ ጠዋት ማለት ነው በር እየተንኳኳ አቶ ከነሳ ከውጪ ፖሊስ እየመጣ ነውና ተነሱ የሚል ድምጽ ሰማ። አንደኛ ፍሎር ላይ ነው የምኖረው። ወረድ አልኩና ወደ ግቢው ሲመጣ የበሩ አመታት በጣም ከፍ እያለ መጣ እና ወደ ውጪ ሲወጣ ብቻዬን ነበርኩኝ። መጣው እየከፈትኩላችሁ ፖሊስ መሆናቸውን ሰምቻለሁ። ፖሊስ ነው ሲባል በሩን ለመክፈት ሲል ተቆልፎ ስለነበረ መክፈት አልቻልኩም። ተረጋጉ እየከፈትኩ ነው ብዬ አሰማኋቸው ማለት ነው። ከዛ ዘቡ ቁልፉን ሲያመጣልኝ መክፈቻውን ሲያመጣልኝ በዛው መሃል አቶ አብዲ ከኋላ የመጣ አብዲ ረጋሳ አቶ ከነሳ ተከተለው ለ4 በሩን ከፈትን እና የመጀመሪያው በር ከፋች ስለሆንኩኝ ያየሁት በህይወቴ ውስጥ ያልገጠመኝ ነገርና ኤክስፔክትድ ያላደረኩት ነገር ነበር። ምክንያቱም አንደኛው በግንባሬ ላይ ሲያነጣጥር፣ ሁለተኛው በክላሽን ሌላው ሰውነቴ ላይ ያነጣጥራል። ሌሎቹ ሁለት እየሆኑ ከኔ በስተጀርባ ያሉትን ጓዶቼ ላይ ሲያነጣጥሩ ከ20 እስከ 30 ይሆናሉ ብዬ የምገምተው የታጠቀ ኃይል ግቢውን ወረረው። ፍጹም ኤክስፔክት ያላደረኩት ጉዳይ ፖሊስ ነው ሲባል አንደኛ ከስራችን አንፃር እኔ እዚህ ያለሁት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከተለያዩ የባለ ድርሻ አካላት ከዱሮ ጀምሮ ከመንግስት፣ ከፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ከተለያዩ አካላት ጋር ከሚያደርጋቸው ስራዎች ላገናኝና ፋሲሊቴት ላድርግ እውቀትን ልምድን ሼር ላድርግ ነው እዚህ ያለሁት። እኔ በተፈለገው ሰዓት የትኛውን ቢሮ ተጠርቼ የሚቀርብ ሰው እና በምንም አይነት መልኩ ከትጥቅ ትግል ጋር የሚገናኝ ሰው አልነበርኩም አይደለሁም። በእኔ ላይ ማነጣጥሩ ሾክ ያደረገኝ ጉዳይ። ሁለተኛ በአጠቃላይ ሁላችንም በተፈለግነው ሰዓት የትኛውም የመንግስት አካል ቢሮ የትኛውንም እኛን ሊያነጋግረን ከሚፈልገው አካል ጋር መቅረብ የምንችል ሰዎች ነን። በሰላም ፖሊስ ሊጠይቀን ሊፈትሸን ህግ በሚፈቅድለት መሰረት ሊያደርግ የሚችል ኃይል ነው እና ልክ ምሽግ ሰብሮ እንደምገባ አይነት ቢሄቭ ማድረጉ በጣም ሾክ የሚያደርግ ፍጹም በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ኤክስፔክት ያላደረኩት ጉዳይ ነበር። የፖለቲካ ማህደሩ ሰፍቶ ዲሞክራሲው በአገር ላይ ሰፍኖ
ወደ ሽግግር ወደ ህዝብ በራሱ ባለት የራሱን መንግስት የሚመርጥበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ባልንበት ሰዓት ይሄ መከሰቱ በጣም አሳሳቢ ሆኖ ነው ያየሁት በዛ ሰዓት ላይ። ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን ደረጃ ሳው ይሄ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ይሄ በህጋዊ የሆኑት ጉዳዮች እንዳሉ ነው እንበልና ቴንሽን አለ እንበል። ቴንሽኑ ምናልባት መረጃ ሰጪው ክፍል ይሄንን የፖሊስ ኃይል ያሳሳተው ነው ብለን ብንገምት ፍተሻ ከተደረጉ በኋላ እኛ ከታሰርን በኋላ በካቴና ታስረን ከተንገላታን በኋላ ሁላችንም ተኝተን መታየት መነጋገር ባልቻልንበት ሰዓት የመጀመሪያ ዙር ፍተሻ አደረገ ፖሊስ ለብቻው። እንደገና ሁለተኛ ዙር በካቴና ከታሰርን በኋላ የእያንዳንዳችንን ክፍል ሁለተኛ ዙር ፍተሻ አደረገ። ሶስተኛ ዙር ከጎረቤት ሰዎች ተመተው ፍተሻ አደረገ። አራተኛ ዙር የመፈተሽ መብት አላቸው ተብሎ ወይም የተገመቱት ሰዎች ነው ይመስለኛል ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መተው አራት ዙር ከተደረገ በኋላ በኔ እይታ የነበረው ቴንሽን ዲፊውዝድ ሆኖ የሰው ልጅ በሰውነቱ እንኳን ትሪት የሚደረግበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ብዬ አስብ ነበር በዛ ሰዓት ላይ እንደው ቢከፋ ከዛ በኋላ ፈትሸዋል፣ አርተዋል። የተነገራቸው ነገር በሙሉ የተሳሳተ መሆኑን ኦብዘርቭ አድርገዋል ብዬ ነው የሚገምተው። ይሄ ራስ ግምት ነው። ከዛ በኋላ እኛን መለስ ብለው በህገ መንግስቱና በተለያዩ በዚያ ሀገር የሰው ልጅን መብት የሚያስከብሩ ስምምነቶች አገሪቷ ባደረገችው መሰረት ረጋ ብሎ ማየት ነበረባቸው። የኛ እንግልት ግን ባሰበት። ከዛ ተንከባለን ወደ ግርግዳ ዙር መንቀሳቀስ አትችልም። በሆዲተኛ ለየት ያሉ ትዕዛዞች እየበረከቱ መጡ። ያ በህይወቴ ውስጥ ሾክ ነው። አሁንም ፐዝል ነው ለኔ። ፐዝል የሚያደርገውም እንዳልኳችሁ ቴንሽኑ ዲፊውዝድ ከሆነ በኋላ የሎው ኢንፎርስመንት ዩዙ ተረጋግቶ አለማሰቡ አይገባኝም። ምስጢር ነው ለኔ። ያ ሁሉ ከተደረገ በኋላ ነው ሰመራይዝ ለማድረግ ያህል ፍተሻ ከተደረገ ምን ከተደረገ በኋላ የመጨረሻው ዶክመንታችንና ኮምፒውተር፣ ሴልፎን፣ የዳታ ስቶሬጅ መታወቂያችንን በሙሉ ፓስፖርት ጨምሮ ማለት ነው ተይዞ ወደ ቆሬ ፖሊስ ጣቢያ ሄድን። ቆሬ ፖሊስ ጣቢያም ከዛው ያልተናነሰ ነበረ የነበረው ትሪትመንት። ስቲል ካተና ነበረ እጃችን ላይ ታስረን ነው ለሁለት እኔና አቶ አብዲ አንድ ላይ ነበር የታሰርነው። አስፈላጊ ፎርማሊቲ ካለቀ በኋላ ወደ እኛን እኔንና አቶ የዲን ሌሎች ፌሮችን ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሲወስዱን እነዛ ሶስቱን በወቅቱ አላወቅንም ነበረ። አቶ ሚካኤል፣ አቶ አብዲን፣ አቶ ከነሳን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ይፈልጋቸዋል ተብሎ ወደዛ ሄዱ የሚል ብቻ ነው ያገኘነው መረጃ። ይሄ እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከመጣን በኋላ ያለው የፕሮሲጀራል ስራ ከተሰራ በኋላ ወደ ማታ አካባቢ ልዩ ትዕዛዝ መጣና በዋስ እንድትለቀቁ ተብለን በዋስ ለመለቀቅ ድረስ ንብረታችሁን ማክሰኞ ለታ ከበዓሉ በኋላ መጣችሁ ተወስዳላችሁ የሚል ነበር የተነገረን። ትናንትና ስንሄድ ንብረታችንን ማግኘት አልቻልንም። በአጠቃላይ ክስተቱ ይሄን ይመስላል። ከክስተቱ ግን የተማርናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በአጠቃላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሰላማዊ መንገድ ሰላማዊ ትግል እያደረገ ይሄ ሁሉ የሰብአዊ መብት ጥሰት መደረጉ በጣም አሳዛኝ ነው ብለን እናስባለን። ከምርጫ በፊት ፕሪ ኢሌክሽን ቫዮለንስ አለመረጋጋት መንግስት ራሱ ኢንስቲጌት እያደረገ ያለ ነው ይመስለን ብለን ነው የምናስበው። ያለበለዚያ ይሄ ሁሉ ነገር የሚከሰትበት ምክንያትም የለም።
በተለያዩ ስብሰባዎች የምንገናኛቸው የበላይ ባለስልጣናት ናቸው። በፈለጉበት ሰዓት የትኛውንም ሰው ወይንም ደግሞ እንደ ድርጅቱን ጠርቶ ማነጋገር የሚችሉ ሁሉ ነገር መደረግ በሰላም መንገድ መደረግ የሚቻለውን ለምን ይሄ ሁሉ የመግደል ሙከራ ተደረገ የሚለው ፐዝሊንግ ነው። ምክንያቱም በዛች ሰዓት በዛች ደቂቃ በሩ በተከፈተበት ሰዓት የተሰጠውን አመራር እንኳን በትክክል ሳንረዳው ቀርተን ወለም ዘለም ብለን ብንሆን ኑሮ የሞት ዕዳ ነበር የሚጠብቀን። ወይም ደግሞ በሯን በከፈትኩበት ሰዓት 2-3 ደቂቃ ሌት ሆኜ ቢሆን ኑሮ ዘለው ገብተው ሁላችንንም የሚፈጁበት ሰዓት ነበር። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ግልጽ በግልጽ እነሱ የነበረባቸው ቴንሽን ቀላል አልነበረም። ይህ የሚያሳየው የመንግስት አካል ራሱ መረጃ ሰጪውና መረጃውን ተቀብሎ ተግባር ላይ የሚያውለው ኃይል ምን ኃይል ጋፕ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም እነሱ የተነገራቸው ወይም ተብሎ የመጡት ነገር ለፖሊሶቹ ሌላ ነገር መስሎ ነው የሚታየኝና ይህ ሳምሃው ሄደህ ሰውን ግደል ብሎ የማዘዝ ጉዳይ ይመስለኛል። እኔ ትንሽ ወለም ዘለም ብለን ብንሆን ነው እንደው ሳንረዳው ቀርተን የሆነ ነገር አሳይተን ምን ሆኖ ፍጹም የሞት ዕጣ ነበር የሚጠብቀን። ይሄን ህዝቡ በደንብ ተገንዝቦ መንግስትም ያለውን የራሱን ክፍተት አይቶ በጥንቃቄ ሃንድል ማድረጉ ለዘለቄታ ሰላም፣ ለሀገሪቷ ደህንነት፣ ለምንመኘው ዲሞክራሲ ይህ መንገድ አዋጣም። ይህ የኃይልን አጠቃቀም ከዚህ በፊትም የትም ሀገሪቷን አላደረሳትም። አሁንም የሚያመጣው ነገር ያለ አይመስለንም። በአጭሩ በእኔ በኩል ያለው ይሄ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ዘርስተኝ maqaa Oromootiin ijaaraman kunneen pilaatfoormii waltajjii tokko qabu gaaddisa hooggansa Oromoo kan jedhu waltajjii sana irratti walitti dhuftanii ergasii walnaas dhuftanoo jiraata. Gaaddisa hooggansaa paartiilee Oromoo kunillee sadarkaa maaliirra jira. Gamaa bilisummaa Oromootiin gaaddisa akkamii kan jedhu ሶስቱንም ጥያቄ በአማርኛ መልሱልኝ ጠይቆታለሁ። ዶክተር ነው ወይም ማድረገው አንደኛ እዛ እስር ቤት ገባችሁ በኋላ ምንድነው የተያዛችሁበት ምክንያት ምንድነው ተባለ? የተነገራችሁ ነገር አለ ወይ? ፖሊስ እናንተን ከያዘ በኋላ በምርመራ ላይ ጠይቃችሁ ነገር አለ ወይ የሚለው ሌላው አባ ያነሳው ጥያቄ ከዛ በኋላ ከመንግስት አካላት ጋር እንዲሁም ከመርጫ ቦርድ ጋር በጉዳዩ ላይ ተነጋገራችሁ የሚል ነው። የመጀመሪያ ጥያቄ ስለ ጃል አብዲ ከዛ በኋላ የሰማችሁ ነገር አለ ወይ? ከመንግስት ጋር ሬጅስትር ያለው ነገር ነው። ከዛ ውጪ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ቤትን ተቀብሎ እንደነበረ የተለያዩ ጉዳዮች ይመስል ነበርና ከሱ ጋር ያለ ጉዳይ ነበረ። እሳቸው የሚያደርጉ ሰዓት ፖሊሲን ዋና ጀላ የሮስ ኦልጁ ወረቃ ማኖርቲ ንካው ሰከለ ከነከተይቱ ወረቃ ማኖርቲ ረጅላ እጀ ሲንካሙ ዳባ ተሰነ ንካቡ አምራ ነቦኒ የሮማኒ ገዘን ሰጣው ኤኒ ፈይ በከሰን ታወቴ ቃልኒ ቢሊሳ የሮ ማኒ ገዘን ሰጣው በከሰን ታወቴ ካን ኢላላ ባንካ ጁጎዲ ፖሊሲን የሮ ሲንኩ ኤዴሜ ጉያ ተቆበች ሲቆጭ ገርገር ገራገን ሲባተኒ ማል ሲንቆራደ
gaaffii naasnee keessa mana hojii yoo dhiyaachuu waan jechuudha. Gabaatiin rakkoo tibba kana Oromiyaa keessatti mudate mootummaan ibsa baaseen abaaboo shaneetu harka keessaa qabaa jechuudha ibsa isaanii dubbate. Abaaboo shanee kun isinidha. Inni kun isinii wal qabataa jechuun kun waan isin to'annaa jala ooltanii. Obbo Abdii barbaadamee qabame jedhameedha. Eessa qabu barbaadamee haga ammaa qaama eenyuun qabatanii. Kanuma boordii filannootti waan itti himuutan jira boordii filannoo immoo maal isin deebise yoo waan kana boordii 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 dhufaadha. Filma fakkaataan isin gaafadha. Tokko poolisni yoggaa dhufee nu qabu waraqaa mana murtii hin qabu jettanii mana sakattaan suma wanni argatan hin jiru jettanii wanni kun erga akkas ta'e isin akka dhaabaatti wanni kun isin irra gahuudhaaf yookaan bidhaan isaa ta'u qabeenyaa keessan isaa ta'u wanni kun raawwachuudhaaf karaa seeraan deemtanii wanni gaafatan ni jira. Sanaan ala waan gola hooggansa Oromooti golli hooggansa Oromoo dhaabatee jira. Yeroo wanni akkasii ta'u dhaabota Oromootti isin gola kana keessatti waan kana dhiyeessitanii kaasuudhaaf wanni yaadda jira. Sana dura garuu golli hooggansaa kun maal hojjeta maal hojiinsaa waan akkasii ta'u Jalaa deebiin kan ati gaafatte gaaffiin jalqabaa mootummaa ergasii gaafattaniittu kan jedhudha. Hoogganoonni keenya duree irraa eegalee yeroo sana yeroo haalli sun mudatu irraa kaasee hoogganoota mootummaadha. Dubbisaa akka turan maaltu mudate jedhanii sana isin himuu dandeenya. Ergasii immoo guyyaan dabre guyyaa wanti sun gaafa sanbata duraa gaafa sabtii ture guyyaan itti aanu dilbata guyyaan itti aanu ayyaana Adwaati guyyaan itti aanu kaleessi guyyaan nuti baallama waajjira poolisii bakka meeshaan keenya itti qabame sanatti baallama qabnu ture deemnee meeshaa keenya fudhachuudhaaf jechaadha. Kaleessa deemnee meeshaa keenya sana fudhachuu hin dandeenye. Erga guyyaan dabre kanuma guyyaan hojii jechuu kooti guyyaan hojii kaleessuma ture yeroon itti kana godhan gahaan isin turre wanni gahaan mootummaa waliin ergasii komunikeet godhame hin jiru garuu wanni barbaachisaan wanni isin hubachuu qabdan wanni namuu beekuu qabu maali wanni kun mootummatu godhe qaama biraa qaama mootummaarraa addaa miti ka godhe waan kana. Kanaaf mootummaa waliin haasoftaniittuun kun anaaf hiika guddaallee hin qabu garuu ni haasofna haasa'aa jira. Duraan isaa haasa'aa ture yeroo rakkoon kanaa gadiis rakkoo fedhe irrattu dhimma biyya kanaa hunda irrattu waliin hojjechuudhaaf dhufne waan ta'eef nuti qophiidha nuti yeroo hundumaayyuu mootummaa wajjin waan gama keenya danda'amu gochaatuma jirra. Garuu wanni inni fidu guddaa akka hin jirre isinis egaatuma beektanii gaafattu garuu sirnumaaf gaafattu garuu gochaa jirra jechuudha. Maaf hin jedhe yeroon jiru immoo hanga kana akkasumatti sun yoo hubatan gaariidha. Kan gaaddisaa kana yeroo dabres yeroo adda addaatti himneerra miidiyaa irratti gaaddisa hooggansa Oromoo kan jedhu kan wanti kun waan adeemsa irra jirudha. Xumuramee gadi hin baanii xumuramee immoo gadi ni ba'a jennee abdannaa irratti hojjechaa jirra. Gaaddisa hooggansa Oromoo jechuun immoo dhaabonni Oromoodhaa bakka itti wal gahanii rakkoo isaan gidduu jiru akkaataa itti dhimma Oromoos dhimma Oromiyaas ilaalan akkaataa itti dhimma Itoophiyaas ilaalan akkaataa itti siyaasa hojii siyaasa gaggeessan kan waloodhaan qabaniif kan mata mataatti qaban gidduu wanni jiru qaawwa jirutti wal dandeessisan irratti kan waliin haasa'anidha. Wanni isaa guddaan akeekni isaanii guddaan sana ala deemee wanni biraa waan sana alaan qabu. Inni mti sun hin xumuramne garuu
deemamee xumuramuudhaaf irratti hojjetamaa jira. Kanuma kan hin jechuu danda'u. Waa'ee gaaddisa hooggansa Oromoodha. Maal isiniin jedhan ka jedhu bakka lamatti nu hidhanii warri hoogganoonni sadan koomishina poolisii Oromiyaa warri hidhanne yeroo gadi nu dhiisuudhaa deeman biyya jeeqxan isiniin jedhaniitti isin qabanii akka waan ofii isaaniitiin hin beeknetti nutti dhiyaatanii akka waan poolisiin Finfinneedhaan nu qabeetti nutti dhiyaatanii biyya jeeqxanii nageenya booressitanii isiniin jedhanii nuun jedhan malee waan biraa nu qoratan hin qaban. Poolisiin qorannoo biraa waan nuun jedhan hin qabu. Lakkii nuti sana keessa hin jiru ni beektu sinuu nagaadhaan hojjechaa jirra ma jenneen akkasumatti sanmaan wal biraa adda baane. Manni Haayyi Duree marfameeraa isa jedhu odeeffannoo isaa gahaa hin qabu. Halkan sana marfamee dhiisee isaa odeeffannoo gahaa hin qabu. Intarneetii irratti dabreera ta'an intarneetiis qabaachaa turre guyyaa sanarraa kaasee meeshaan keenya hundumtuu waan ta'eef isan beeku. Ajaja mana murtiin qabanii isa jette akkamitti beektan isa jette ajaja mana murtiitiin nutti hin dhufne lolaan nutti dhufan. Lolaan nutti dhufan. Qawweedhaan nutti dhufan. Qawweedhaan nutti dubbatan malee afaan seeraatiin nutti hin dubbanne. Akka poolisiitti nutti hin dubbanne. Poolisiin hojiinsaa seera kabachiisu, nageenya uummataa eegsisu, yakkamaa to'annoo jala oolchu. Yeroo yakkamaa to'annoo jala oolchu immoo ajaja mana murtiif eenyummaa isaa ID isaatiin itti argisiisee ani poolisiidha bakka akkasiirraan dhufe to'annoo jala ooltetti siin jedha. Afaan seeraa akkasi. Adeemsi poolisii akkasi. Adeemsi sirnaa akkasi. Adeemsi hojii mootummaa akkasi. Akka sanatti miti ka dhufan. Akka nama akkuma jalqaba isiniin jedhe akka nama dahannoo waraanaa cimaa tokko cabsuudhaaf dhufutti kan nutti dhufan. Taankiitu isaan hafe malee waan namni hidhatu hidhatanii dahannoo cabsuudhaaf akka nama deemutti nutti dhufan. Dhukaasanii rukkasiniin jenne. Nu dha'uu danda'a ture rasaasni sun dogoggoraanis haa ta'u beekaas haa ta'u. Kanaaf isaanis akkasitti nutti hin dhufne xalaas nu hin garsiifne akka itti nutti dhufame lola malee ajaja mana murtiitiin miti kan jennu isarra dhaabbanneeti. Taazaabiin eenyufaadhaan beeknu taazaabii kanas wanni dhaaf fidanii namatu alaa dhufee nama keenya miseensota keenyaaf deeggartoota keenya gariitu alaa dhufanii warra dhimma seeraa beekan akkasiin godhaa jirtan sirrii miti. Seeraa ala deemaa jirtu. Mana jala kanaa yeroo sakattaatan taazaabiin jiraachuu qaba. Warri taajjabu warri isin laalu jiraachuu qaba. Seeraan dhuftanii wanni gochuu qabdu. Wanni isin godhaa yeroo sansalataan hidhamne lafatti nu argan wanni kun sirrii miti seeraa ala deemaa jirtu. Gaafa dubbiin jalqabu namni dirmachuun gaafa jalqabamu maqaadhaaf erga si'a meeqa akka dooktoriin yeroo meeqa erga sakattaan booda taazaabiin jira jechuudhaaf maayyiirra namoota ollaa sadan tokko yaamanii fidan. Eenyummaa isaanii nuti hin beeknu namootuma ollaa sanaati. Poolisiin maal isiniin jedheen sunuma qorannoon guddaan turre warri gara biraatti hidhame waan isaaniin jedhame yoo isiniitti dabalan malee jechaadha. Shaneetu dhimma Oromiyaa keessatti isin shakku shanee isa jedhu kana shanee waan jedhamu kana nuti caasaa dhaaba keenyaa keessa tokko qaamni tokko ka shanee gumii jedhamu jira. Shanee gumii ka jedhamu. Shaneen gumii kun qaama dhaabaa keessaa tokko malee maqaa dhaabaas miti maqaa murna fedheetis miti. Dhaaba kanas bakka bu'u maqaa dhaaba adda bilisummaa Oromoos bakka bu'u nama qaama maqaa kanatti dhimma bahu qaama maqaa kana moggaafate ka biraas hin beeknu miti. Isa mootummaa miidiyaadhaan yakka biyya kana keessatti hojjetamu shanee jedhu nuun galu waansaa ofii isaatii yakka hojjete ofii isaatii shira akkuma reefu jenne aangoo siyaasaa isaa umurii aangoo isaa turfachuudhaaf shira hojjetu sana qaama hin beekamnetti maxxansuudhaaf qaama hin jirretti hin jiru qaamni shanee jedhamu. Isa hoggana caasaa dhaabaa keessa jiru isa anitti miseensa ta'e. Inni immoo qaama hoggana dhaabaa keessaa tokko malee qaamni biraa kan of danda'e socho'u shanee jedhamu. Toltus haa ta'u hamtuu ka dalagu nuti hin beeknu. Sana mootummaa gaafadha maal inni shaneen eessatti mogga'e qaamni shanee jedhamee jiru eessa jira dhaaba kamii yoom ijaarame jedhaa gaafadha. Hin beeknu waa'ee shanee mootummaan himatu hin beeknu nuti. Kan biraa waa'ee jaalle abdiidhaa odeessa gahaa hin qabnu
amma buraayyuu jira jechuun odeessa deddeemtu dhageenyeerra. Odeessa gaafa biraan qabnu boordii filannootti maxxanii seettan akkuma isin guyyaan hojii kaleessa qofa dabre amma dura hin geenye sadarkaa sanatti deemuudhaaf jaalla waan itti dabaluu danda'u kan barbaadanis. የተነሱትን ጥያቄዎች አንዳንዶቹን እንዳው ጠቅለል ባለ መልኩ ለመመለስ ያህል አንደኛ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ አላችሁ ወይ ብለን ለመጠየቅ መጀመሪያ ለመጠየቅና ይቅርና ለመናገር መብት አልነበረም። እንዳልኳችሁ ተደግኖብን ነው ያለው ግንባራችን ላይ ተደግኖ በክላሽ ያዘው ሰውየው ደግሞ ተጨማሪ እንደገና ለሁለት ሰው ነው ለእያንዳንዱ ሰው የነበረው የመጠየቅ መብትም አልነበረንም። መብቱ ራሱ የመናገር መብትም አልነበረንም። አትናገሩ፣ ሰውንም ማየት አትችሉም፣ እርስ በራሳችሁ መነጋገር አትችሉም ነው የተሰጠው ስታል ተንበርከክ በሆርተኛ ታሰር የተሰጠው ትዕዛዝ። ከዚህ ውጪ ማለፍ አንችልም። የመጠየቅ መብትም አልነበረንም። ከጊዜ በኋላ ግን ልክ አቶ ሚካኤል እንዳለው በቆየ ቁጥር የኛ ደጋፊዎችን ሲመጡ ጠየቋቸው ከውጪ እና ያችኑ ለማካካስ ያህል ብለው ነው ምንድነው የታዛቢውን ራሱ ያመጡት። ግን ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንደመጡ በጣም ግልጽ ነው። ምሽግ ለመምታት የመጡ ነው እንጂ ለጦርነት የመጡ ነው እንጂ ህጋዊ የሆነ የፖሊስን አሰራር ይዞ ተከትሎ የመጡ አልነበር። ይሄ መታወቅ አለበት። ከዛ በኋላ ለተከሰተው የምርጫ ቦርድን የማሳወቅ በተመለከተ ልክ እንደተባለው ቅዳሜ ዕለት ኦሬዲ ከምሽቱ ከሁለት ሰዓት በኋላ ነው እኛ የተለቀቅነው። እሁድ በዓል ነበረ፣ ሰኞ በዓል ነበር። ትናንትና እንደገና እነሱን ከመናገራችን በፊት መነጋገር ነበር ስለነበረብን ወደ እነሱ ሄድን። እስከ ምሳ ሰዓት እዛ ነበርን። እቃችን ሊመለስልን አልቻለም፣ ተመለስን። ይሄ አሁን ያው ዩዥዋል የሆነ ነገር ነው። ከዚህ በፊትም እያንዳንዱ ሰው ሲታሰር፣ ኦፊሶች ሲዘጉ፣ የተለያዩ በደል ሲደርስ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ጀምሮ የተለያዩ ክፍሎችን ምርጫ ቦርዱን የቀሬ ማነው የእንባ ጠባቂውን የሰብአዊ መብት የሚጠብቀውን ኮሚሽን ይሄንን ዩዥዋሊ የምናደርጋቸውና የሚገርማችሁ ባለፈው ሳምንት ነበርኛ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ደብዳቤ ራሱ ወሰድነው ሐሙስ ዕለት ነበር መሰለኝ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በየቦታው የሚከሰቱትን ጉዳዮችን አስመልክቶ ጽፈት ቤቱ እንዲያይ ወስደን ያመለከትነው። ስለዚህ ከዛ ወዲህ ያደረግነው ነገር የለም። ከተያዝን በኋላ አቶ አብዲ የት እንዳለ ከጥርጣሬ በስተቀር በእውን የምናውቀው ነገር የለም። እሁድ ዕለት በፊት ታስሮ የነበሩበት ቦታ ሄዶ ተጠይቆ ነበረ። የተሰጠው መልስ የለም እዚህ አካባቢ ነው የተባለው እና አሁን የወሬ መረጃው አሳማኝ ይሁን አይሁን የምናውቀው ነገር የለም። ቡራዩ አካባቢ አለ የሚባል ነው የምንሰማው። አባው ሸኔ በተደጋጋሚ የድርጅቱ ሰዎች ገለጻ ያደረጉበት ጉዳይ ይመስለኛል። በፊት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የአመራር መዋቅሩን አጠራራለሁ የስራ አስፈጻሚውን ኮሚቴ የፖሊት ቢሮ ብሎ ነው የሚሰይማቸው። የማዕከላዊ ኮሚቴውን አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ሲሲ መንበርስ ነው የሚላቸው። በ1998 በተደረገው ምልአተ ጉባኤ ላይ ጥናት ተደርጎበት እንዴት አድርገን የአመራር ክፍሉን በምን መልኩ እንሰይመው የሚለው ጥናት ይሄን ምክንያቱም ይሄ ፖሊት ቢሮ ማዕከላዊ ኮሚቴ የግራ ዘመም ፖለቲካን የሚያሳይ ነበር። ከዛ ወደ ገዳ ስርዓቱ ብናመጣው የሚለው ጥናት ከተደረገበት በኋላ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወይም ደግሞ በፊት ፖሊት ቢሮ የሚባለውን ሸኔ ጉሚ ብሎ ሰየመው። በፊት ማዕከላዊ ኮሚቴ ተብሎ የሚጠራውን ደግሞ ጉሚ ሰባ ብሎ ሰየመው። አጠቃላይ ጉባኤ ወይ ምልአተ ጉባኤ ተብሎ የሚጠራውን ኮረሰባ ነው። ይሄ ከገዳ ስርዓቱ ጋር በማገናኘት የተደረገ ነው እና ሸኔ ጉሚ ማለት እኛ የምናውቀው
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ማለት እንደማለት አሁን አባኦ ሸኔ ተብሎ የሚጠራው ማን እንደሰየመው የትኛው ክፍል እኔ ነኝም ብሎ የመጣ እስካሁን አልሰማንም። ማን እንደሰየመው የምናውቀው ሲጠራ ብቻ ነው የምንሰማው። ሸኔ ጉሚ ግን ልክ እንዳልኳቸው በ1998 በተደረገው የአስቸኳይ ጊዜ ምልአተ ጉባኤ የተቀመጠ ጉዳይ ነው። ስለሌሎቹ ይሄ የጎላ ሆገንሳን በተመለከተ አቶ ሚካኤል ሰመራይዝድ አድርጎታል። ስርዓት ባለው መልኩ በደንብ ተዋቅሮ ፕራክቲካሊ የሆነ ያለ ጉዳይ ስላልሆነ ብዙ ከዛ ላይ የምንናገር ነገር እንደሌለ ነው። በአጠቃላይ ይሄን የተጠየቁት ጥያቄዎች ማለት በአለም ስለነበረ ነገር መስዋዕት እቃዎቻችሁን ፓስፖርታችሁን ለመታወቂያዎቻችሁ ተመልሷል ማለት ትላንትና ሄዳችሁ በጠይቃችሁ መሰረት ትላንት መለስላችኋል መሰረት ተመልሷል የሚለው ከዛ ውጭ ምናልባት ባሳለፍነው እሁድ ቅዳሜ ለተፈታችሁ ነገሮች ነው። ባሳለፍነው ደግሞ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ የባለቤትነት ጥያቄና የስራ ቋንቋን በተመለከተ መግለጫ ወጥቶ በተለያዩ ማህበራዊ ገጾችን እያየናቸው ነበርና ከዚህ አንጻር የኦነግ መነሻ ምን ነበር? ይህንን ማለት በትክክልስ ከእናንተ ወጣ መግለጫ ነበር የሚለውን ነገር መስማት ፈልጋለሁ። ሌላው ደግሞ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ናት የሚለውም እንደዚሁ ከዛው ከመግለጫው ጋር ተያይዞ የተለያዩ ማህበራዊ ገጾች ላይ ወጥቶ ነበረ። የኦነግ ይሄንን ያለበት ምክንያት መነሻ ህጉ ምንድን ነበር? ምንድን ነው መነሻ ህጉ የሚለው ጉዳይ እቃዎቹ አልተመለሱም። ትናንት ሄደን ነበረ፣ አልተመለሱም። እየጠበቅን ነው። ያላለቀ ጉዳይ አለ ስላሉን እየጠበቅን ነው። እሱ ባጭሩ እሱ ነው። መግለጫ ስላልሽው ምናልባት ኢንፎርሜሽን የለኝም፣ ያለም አይመስልም። የድርጅታችን አይደለም መሰለኝ፣ የምናውቀው ነገር የለም። ምናልባት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚወጡት ነገሮች ሊያሳስቱ የሚችሉ ሌላ ምንጭ ሊኖራቸው ይችላል፣ አናውቅም። ስላነሳሽው ጥያቄ የምናውቀው ነገር የለም። social media gara-gara lama aja mali tidak kena tahu dan bisa galon kamera organisasi gadis Oromo pun erga apa te asli akal butuh Oromo yang kisah terlalu gara-gara tuh dan cacar akhirnya imma guji fi imma wala ke komandi posti imma internet tidak fi imma berbeda wal kabate gadis organisasi Oromo pun dia tuh pas berusaha aja gadis organisasi tuh kan ini apa te fi parti ini tentu saja ada tani imma Oromo imma orang mana tani mau wali kan ratu jadi erga te imma imma tahu nami to kerja kita ni esa enje kalau organisasi Oromo jadi kanat erga sih wan hujjah tani kalau hamat tidak hujjah kan arga juru kan gadis organisasi Oromo jadi surah ni kamu malik kalau hamat tidak boleh umat Oromo ratu wani hujjah kalau hamat to kunjung sangat ratu susah guyyaa gaaddisi hooggansa Oromoo Dr. Abiyyi yaame ati jette san guyyaa wanti kun mudate dhaabni keenya ofiifuu waanuma amma ibsine kana keessa jira. Lolatu nurratti deeme jechuu dandeessa gaafa sana. Kanaaf haala walgahii akkasii irratti dhaabni keenya hirmaatu hin turre guyyaa sana. Kanumaaf ta'a kaafame. Kan biraa waa'ee gaaddisaa kana gabaabsinee himneerra hin xumuramne waa'een gaaddisaa hooggansa Oromoo kuni caasaa fi sirna barbaachisu godhatee akka qaama tokko hojjechuu danda'utti socho'uu akka danda'utti xumuramee gadi hin baane irratti hojjetamaa jira. Waan karaarra jirudha. Warra gaaddisa hooggansa Oromoo jedhee maqaa sanaan socho'ee uummata dogoggorseetu jira natti fakkaata. Yeroo walgahii godhan, yeroo waan adda addaa godhan
akka namaatti isaa ta'u akka murnaatti warri uummata dogoggorseetu jira natti fakkaata. Kanaaf ka'a wanti kun ni yaadamee irratti hojjetamaa jira. Dhaabota Oromootu dhaabota politikaa Oromootu irratti hojjetaa jira. Gaaddisa hooggansa Oromoo waan jedhamu ijaarratanii isa sanaan waan amman isiniin jedhe sana waan dhimma waloo irratti waliin hojjechuudhaaf isa sana irratti hojjetaa jiru waan hin xumuraminidha. Waan hin xumuramin kana qabatee warra gadi ba'ee uummata dogoggorseetu jira natti fakkaata. Kanaaf ka'a uummati keenya dogoggoruu hin qabu. Gaaddisa jedhamee xumuramee wanti gadi ba'ee hin jiru. Kanatti otoo rakkachuu baatanii xumura isaa eeganii gaariidha kanan ibsa. Fayyaata waan hedduu dhimmi qabu waa'ee gaaddisa hooggansa Oromoo qofa otoo hin taane amma yeroo adda addaa yoo hoogganoonni dhaabilee siyaasaa bakka bakka deddeeman miidiyaa irraa wanni arginu nullee wanni qaamadhanii gabaasnu gaaddisa hooggansa Oromoon asittuu adda bilisummaa Oromoo kaafaa ofii paartiin biyyoolessaa Oromoo ABO'n akka tumsa wayii waliin ijaarratanii tokkotti waltajjii irratti bakka bu'oonni yookaan hoogganoonni paartiilee siyaasaa kan adda bilisummaa Oromoos kan kaafaa'us darbee gaaffii uummata keessaa qabu tokkoo maalitti koottaa jedhee gaaffii uummata keessaa qabu yeroo dhiyootti tokkoomni isinitti dhufnaa fixannee jirra tokkummaa jedhamee yeroo itti waltajjii adda addaa irratti ibsamu jira. Gaaddisa hooggansa Oromoo odoo hin taane akka paartiileen sadeen kun filannootti tokkoomanii deemanii jiran tokkotu irra deddeebi'ee dubbatama. Kanaaf wanni kun adda bilisummaa Oromoo waan kanarratti maal jedha tumsa bilisummaa waan jedhu wayii maqaa sana sirreessitu dhimma sana tokkoffaa. Kan biraa taateen qawwee namatti dhukaasuu karaadhaa nama deebisuu isin qofa miti miidiyaaleen dogoggoruu baadiyyoonnis OMNs miidiyaaleen kanneen biroos kan miidiyaalee kanneen biroo kan finfinnee makan keessatti reebamanii ni jiru. Inni kun waan namuu argu adda bilisummaa Oromoo hoogganni isaa ammayyiidhaa jiru ni jira. Abdii Raggaasaatu bakka buutee dhabame jedhama. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo hundee daraaraa eessa jira ni beektu. Miseensa hooggansa adda bilisummaa Oromoo Kaayyuuffaa mana hidhaa Qilintoo jira. Maali murtiin isaa wanni irra hordoftan jira. Qondaalonni hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo akkasuma kaafaa olillee immoo miseensonni koo 70 ol hidhamaa jira jedha. Isa kana akka jaarmiyaa waliin hojjetutti akka hegeree biyya kanaatiif fi uummata kanaatiif nama yaadutti waan gadi baasanii mootummaa wajjin afaan guutuun dubbatan uummata gaafatanii ni jira ifaa ifatti jechuudha. Yoo hin jiraanne karaa deemuun uguramee jira hoogganoonni jaaladdiinis hoogganoonni namoonni keessa ga'e hundi kan ga'e namoonni hedduun karaadhaa deemanii adda bilisummaa Oromoo erga akka kanatti uguramee asitti rakkoon isa danqaan isa mudate ta'e cal'istaniituma keessumoo maal guutu fundurumaaf filannoo kanaaf haa ta'u nageenya. Tole gaggabaabseen deebisa. Waanni gaaddisa asittuu dhaabota sadii jette gamtaa uummachuudhaaf inni kunis hojjetamaa irratti hojjetamaa waan jirudha. Hin xumuramne inni kunis garuu ni xumurama. Abdii qabnaa akeekni isaa sagalee Oromoodhaa filannoo dhufu keessatti walitti qindeessanii Oromoo abbaa biyya isaa taasisuudhaaf jenneeti akkamitti Oromiyaa keessatti fi sadarkaa federaalaatti sagalee uummata keenyaa itichinee uummata keenya akka waan barbaadu sana argatu mootummaa isaa dhaabbatu goonaa sagalee isaatti akka dhimma ba'ee akka inni mirga isaa kabachiifatu biyya kana keessatti bakka isaaf malu qabatu akkamitti goonaadhaafiti uumamaa jira uumamee ni xumuramee abdii qabnaa irratti hojjetaa jirra garuu wanni hojjetamee xumuramee maqaa sanaan gadi ba'amee himatamu amma dura hin jiru yoo namni akkasitti himateera ta'e dogoggora uummata burjaajessu ta'a wanti kun waan sanallee gufachiisu ta'a warri waan akkanaa godhu yoo jiraate irraa dhaabbachuu qaban waan xumuramee gadi hin bahiniin dubbachuun sirrii miti ka jedhu dabarsuu barbaada. Hidhamtoota quba qabdu jette hidhamtoonni Oromoodha hidhamtoonni deeggartoonni miseensota adda bilisummaa Oromoo hedduudha hooggannis miseensis deeggaraanis baay'eedha. Hedduu isaanii karaarraa guutanii hidhuu mana keessa halkan naqanii guutanii hidhuu kan nuti hin beekne turre hedduudha yaada kan nuti beeknurra hidhanii haga fedhan tursanii gadhiisu yoo fedhan achuma baatii meeqa turus tarii ka waggoota lakkoofsas hin dhabamu erguma inni kanaati jechaadha erguma jijjiirama kanaati jechaadha murtiitti hin dhiyaatan
himanni ittiin banamu iddoon isaanii himanni ittiin banamu akkasumatti taa'u garii isaanii bakka isaan jiran kan hin beekne garii isaanii qabamuuf dhiisuu isaanii kan hin beekne kan qabamee jiru jiraachuu danda'a waa'een hidhaadhaa bakka itti qaban bakka akka itti irraa dubbatanii sadarkaa hin beekamne irra waan jiruuf rakkisaadha waa'een hidhaa ulfaataa ta'ee jira. Kanaaf waan isaan irra jiran hanga beennu ni qabna warra beennu ni qabna warri himatamanii jiru. Warri mootoon himatamanii akkasumatti jiran jiru warri nuti bakka isaan jiran hin beekne immoo ni jira. Kanaaf waa'een hidhaa kun hidhaa qofa otoo hin taane dhiibbaa nurra gahaa jiru miidhaa uummata keenya irra gahaa jiru maqaa dhaaba keenyaatiin kaayyoo dhaaba kanaa waan hordofuuf uummanni keenya kaayyoo qabsoo isaa kana gufachiisuuf jecha wanti uummata keenya deeggartootaaf miseensota keenya irra gahaa jiru guddaadha. Isa komaandii poostii jalaa dabalatee jechaadha. Odeeffannoo kana walitti qabachaa jirra. Gaaf tokko odeeffannoo qulqulluu ittiin gadi baanee wanti kun murtii argatu ni tolfanna jennee abdanna. Ammaaf garuu haala faffacaadhaan haala kan nuti beeknuuf kan nuti hin beekne gidduu miidhaa guddaan uummata keenyarra gahaa akka jiru qofa uummanni keenya akka beekee waan kana dhaabsisuudhaaf ammoo akka falmatu akka gaafatama isaa namu bahatu dhaabonni siyaasaas akkuma tiyyatti akka gamtaatti maaf hin dubbanne ni jedhu gamtaan utubamee xumuramee waan gadi hin bahiniif maqaa gamtaatiin dubbachuu irra hin geenye garuu utuma inni xumuramin immoo walitti dhufnee mari'annee waan gochaa jirrus inuma jira akka gamtaattis gadi baanee gaafi dubbannu immoo ni dhufa ammas waan dandeenyu mata mataanis gochaa ma jirra yeroo walitti dhufnees wanti gochaa jirru numa jira ka jedhuun ibsuu barbaada. Kan wanti fakkaata gaafiin kee. Haa cufnu lama fudhannee cufnu gaaffii qabdaati. Isin lamaan jedha. Lamaan gaafadha tokko waan namni hawaasa keessatti jalqabaa jiru keessumaa tarkaanfii sun irratti fudhatame dabalatee godinaalee Oromiyaa keessaa immoo miseensota dhaabaa deeggartoota dhaabaa akkasumas immoo waajjiroota dhaabaa irratti tarkaanfii fudhatamaa jiru kana kanaa walitti qabuudhaan uummanni isa bara 1991 achi deebisee sana yaadaa jira. Bilisummaa Oromoo ammas akkuma isa bara chaartiraa sanaa mootummaa keessaa bahuutu isaa hin oolu ka jedhamu bal'inaan haasa'amaa jira. Isa kana akkamitti ilaalchisan akka dhaaba keessanitti hojjennaan keessan maal tokko kana kaa xumuraa hamigaafatu filannootu deemuudhaaf karaa gajaramaa yoo hatamu guddate akka sagantaa jiruutti baajaa fuushan caalu ta'a. Haala kana keessatti gaadamsanii jirtan keessatti akkamitti filannoo itti deemuudhaaf qophaa'aa jirtu. Baasaadhaaf deemuun kun yoo akka kanatti itti fufe maali murtiin keessan? Oke, galatooma akkuma beekamu dhaabni keessan armaan dura qabsoo karaa ilannoo keessaa ture hanga jijjiiramni kun dhufu jedhame immoo biyya keessatti illee akkuma paartiilee siyaasaa biyya Itoophiyaa kana keessatti biyya kana keessatti dorgomaa ta'ee jiraachuuf dorgomaa ture. Addattammoo yeroo dhiyootti boordii filannoorraas eeyyama gahaa argattanii socho'aa jirtanii Oromiyaa keessa qofa osoo hin taane Oromiyaa alattis waajjira keessan banattanii bakkoota garagaraatti akka uummata keessan barsiifachuu qophiirra jirtan waan dhagamaadha beekamaadha. Haa ta'u malee Oromiyaa keessatti hedduu uummanni bilbilee kan hubachiisu maqaa dhaabbatii maqaa miseensa adda bilisummaa Oromootiif deeggaraa adda bilisummaa Oromoo jedhuun nu ajjeesaa jiru, nu hidhaa jiru, nu dararaa jiru jedha. Maali garaagarummaan biyya kana keessatti adda bilisummaa Oromootii fi paartiilee siyaasaa biroo jidduu jiru. Mootummaan sababni adda bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatee maqaa keessanii uummata dararuuf maali? Tokko. Isa lammataadha. Dhiyeenya kanatti bakka kana kan quba qabnuun godina kibba bahaa Oromiyaa irraa hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo miseensa sabaa adda bilisummaa Oromoo hundi dabalatee namoonni 4 dokumentii maqaalee namoota boordii filannoof dhiyaatan qabatanii baatu yeroo ga'anitti poolisiin naannoo sanii qabee akka tahee hidheetiin jedhe odeessas qabnaa waajjira keessan irraa odeessa arganne jirra. Isa kanaaf ammoo xalayaa akka boordii filannootti barreeffattanii jirtan quba qabna. Isa kanaaf boordiin filannoo deebiin isinii deebisee jira. Osoo sunuun xumuratin ammoo isin dabalatee warra meeshaalee jiru kana dabalatee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo nama 5 miseensa waliin haganama 11 kan ta'e tun yaadatamu. Isallee
ibsa kennine waan jedhu carraa argannee kan boordiitti dhiyeeffanne waan jedhu kaaftanii osoo kun jiru akkamitti boordii filannoo waan tokko isin hin jenne moo isinumatu faana bu'ee hordofuudha. Tole haalli amma deemaa jiru kuni sodaachisaadha. Akkaataan itti ABO'n itti ilaalamaa jiru waan ABO irratti raawwatamaa jiru kana namoonni hedduun haala bara chaartaraa takka 91 wajjin wal qabatee ilaalanii inni sun fakkaataa hiidha. Yaaddoon kun dhugaadha. Akkamatti mootummaan kun deemaa jiru isuma bara chaartaraatti kan nama geessu ta'uudha irraa argaa jirra jechuudha. Kun waan achi kan qabnu jiru jechuudha. Kan nuti jenne immoo akka bara chaartaraatti filmaata keessaa baanaa takkaas wanta jenna kan jiru suni waan taatee miti jechuudha. Ammallee adda bilisummaa Oromoodha. Amantiin isaatii fi ilaalchi isaatii fi hojiin isaatis karaa nagayaatiin qabsooyneeti rakkoo biyya kanaa hiina kan jedhu san ajjannoo keessa. Isa kanarraa takkallee duubatti hin jennu. Ammallee itti fufneeti qaamota dhimmi kun ilaalu wajjin mootummaas dabalatee isa kana itti fufneeti hanqamaa itti deemuuf murteeffanneeti jirra itti deemnaa jechuudha. Kanaaf haalli mul'achaa jiru dhugaadha. Yaaddoo keessa nama ni naqa. Iddoo sanitti achi deemamaa kan jiru haalli tokko tokko qaamnu saayinaa agarru kun haalli ammarraa akka dubbachaa jiru kunii fi haalli Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa jiru isa kanatti kan nama geessu ta'uu wanni mul'isaanii jiran garuu ittiin dhiifnu jechuudha. Haalli sun dhalachuuf hin taa'u isa san dura haala kana furmaanni argamee ammallee chaansiin ni jira karaa nagayaatii fi tasgabbii deebi'amee filmaanni nagayaa kun gaggeeffamee filmaata kan gayaa kanaan ummanni haqaan sagalee kennee mootummaan isaan filatan biyya tana bulchuu irra jira. Isaa achi furmaanni jiru. Kakana achitti deddeemu abbaan fedhe mootummaas ta'e ka fedhe kana alatti hin deema jennaan biyya tana diiguuf deema sun hundaafuu sirrii mitii kan jedhu jechuudha. Kan filannoo wajjin wal qabsiisee jiru isa kana filannoo deemtanii kan jiru asuma keessatti xumuree jechuudha. Waan boordii filannootti iyyata keenya galfachaa jirra. Hanga ammaatti immoo wanni bu'aa qabeessi deebisaan isaan harkan hin jiru jechuudha. Karuma hundaan arqallee wanni mul'achaa jiru kana. Ammallee boordii filannootiif wanni dhaamuu barbaannu nuti nu qofaa miti jaarmoonni hedduunis komii ni qabu komii kana dhiyeeffachaa jiran nuti immoo dhaabbataan komii keenya wal duraa duubaan galmeessinee itti dhiyeessaa jirra. Hanga ammaatti furmaanni gara isaaniitiin mul'atame mul'ataan hin jiru jechuudha. Kana jechuun ammallee itti fufnee isaanis beeksisaa akka sirreessan akka boordii filannoo haqaa ka dhugaa ka hin baabsine ka hunda keenyaa akka ta'anii filmaata kanaan nagaan gaggeessanii biitituunis karaa nagaatti deebitu isaan irrattis dhiibbaa ni godhu jechuudha. Qaama dhimmi ilaalu biraa irrattis dhiibbaa ni godhu. Jaran dhaabni kun waan karaa isaatiin danda'amu itti fufee hojjechaa jira. Qaamni hundinuu gaafatama isaa yoo ba'e biitutu ni jijjiiramti. Isinilleen warri miidiyaa gaafatama keessan bahuutu sinirra jira. Maal jechuun rakkoolee akkanaa oguu agartan hamma dandeessanitti qaamota rakkoo uuman kanarratti karaa keessanis dhiibbaa godhuu danda'uu qabdan. Paartiileen biyya tana keessa jiranis kan Oromoos ta'e kan biraatis dhimmi kun dhimma Oromoo qofaa miti. Dhimmi kun dhimma biyya kanaati. Yoo nageenyi jiraate biitti jiraatti. Kanaaf ummanni hundinuu waliin dhaabbannee biittituun karaa isiin deemtu kun sirrii ta'uu hubannee karaa kanarraa deebifnee biyya tana karaa nagaatti deebisuuf hundi tattaafachuu qaba. Kana keessatti irra caalaa immoo dhimmi kun dhimma Oromoo laalu waan ta'eef Oromoon callisee laaluun irra hin jiru. Afaan jarri kana beekuun dubbachuun uummata Oromoo irraa eegama kan jiru yaada qabna fayyaa ta'a. Wanti qotti sinii dabaleen sinii xumuranna waan lama kaasuu barbaada. Waa'een boordii filannoo fi waa'een mana murtii biyya kanaa nu yaaddessa. Manni murtii walabi hin jiru taanaan manni murtii walabummaa isaa eeggatee hin socho'u taanaan yoo haalli isa sochoosuu danda'u hin jiru ta'e hojii isaa dhiisee dhiibbaan godhu taanaan boordiin filannoo walabummaa isaa eeggatee gaafatama isaa bahatu hin jiru taanaan
biyya kanatti nagaan dimokiraasiin bilisummaan uummataa ni dhufa jedhanii yaaduun rakkisaadha. Kanaaf waa'een boordii filannoo fi waa'een mana murtii biyya kanaa waa'een walabummaa isaanii waa'een gaafatama isaanii bahachuudhaaf gahaatti socho'aa jiraachuu dhabuu isaanii nu yaaddeessa. Isinis isaan gaafachuudha qabdan haala deemaa jiru kanarra dhaabbattanii maal godhaa jirtu jettanii jechaadha. Gaafatama isaanii kabaatan kamaayyan jechuu barbaadu kan lammataa jechuu kooti. Warra haala kana haala dheengaddan mudate isinii ibsine kana keessatti waan agarre irraa ka'e waan nan isinii jechuu barbaadu poolisoota dhufanii hidhatanii akkasitti nu weeraran sana keessa warri meeshaa warra aangoorra jiru ta'anii akkuma ittiin jedhame gochuudhaaf yookaan immoo ofiiyyuu jibba biraa qabaatanii nurratti miidhaa geessuuf yaadan akkuma jiran warri ogummaa isaaniitiif bitaman warri kabaja hojii isaanii kabaja ogummaa isaanii eeggatanii kabaja namummaa isaaniillee eeggatanii kabaja namummaa keenyaallee eeganii kabaja nuuf malu akka hogganoota dhaaba siyaasaa tokkotti kabaja nuuf malu warri nutti dhiyaachuu yaalan warri miidhaa nurra ga'eessaniif nu gaddan akka jiran isinii ibsuun barbaada. Isaaniif galata guddaa qabna. Isaan keessa qofa miti paartii biyya bulchuu keessa ni jiru sabboontonni namooti nagaatti amanan namooti walqixxummaa dimokiraasiitti warri amanan warri bilisummaa uummata kanaatti amanan warri karaa sirrii biyyi kun gara sirriitti akka deemtu warri barbaadan ni jiru waan ta'eef abdiin ni jira. Isaan akkasii waliin hojjenneetuma waan kana jijjiirra malee abdii kutannee akka 91 akka malee wanti hin jiru. Warri karaa sirriirra jiru jabaatee waliin yoo hojjete biyyi kun akkuma jaalladdiin jedhee gara sirriitti numa deemti jennee abdii qabna. Isa sanaaf hundumtuu gahee isaa baachuu qaba jenna. Galatooma fayyaadha. Thank you.
murteessitu maaliif nu gante akormee kan waa lama dhabdu. harka sanyaatu dabareedhan walli kamalee bunni saba sammeedho yoo hattuu fi gantoota malee guutuu dagadaan keenya si abdanneet miidhame malee mul'atte dhugaan teenya daandii sobaa sin baasu har'allee harka sanyaatu dabareedhan walli kamalee bunni saba sammeedho yoo hattuu fi gantoota malee guutuu dagadaan keenya si abdanneet miidhame malee mul'atte dhugaan teenya daandii sobaa sin baasu har'allee. Maa cabsiteedha dhugaa saba kiyyaa cabsiteedha maa cabsiteedha dhugaan saba kiyyaa baru si kaadha maa cabsiteedha dhugaa saba kiyyaa cabsiteedha maa cabsiteedha dhugaan saba kiyyaa baru si kaadha maa cabsiteedha dhugaa saba kiyyaa cabsiteedha maa cabsiteedha dhugaan saba kiyyaa baru si kaadha. Uli jajjabe kerrotu si faana jira akka feetes taatu biyyi kana baatu dura. Uli jajjabe kerrotu si faana jira akka feetes taatu biyyi kana baatu dura. Alagaan hin kaanuftu kerrotu si faana jira dorroba maseensiiti kareetu si faana jira goota koo biyyaa baasu kerrotu si faana jira barkiyyoo kiyyeessiiti kareetu si faana jira. Falmataan itti beeka jaarsatu si faana jira ijjiti ishii baasu jaartitu si faana jira hayyoo haala gaadiiku biyyatu si faana jira diina isaa garaaraasu biyyi kana baati dura. Maaliif nu gante akormee fuunee si teessifne maaliif nu gante akormee salphaatti hin argamne maaliif nu gante akormee iddoon ati jirtu maaliif nu gante akormee maaf hin murteessitu.